Assalamu alaikum. Akkam jirtu Oromo. Nagaa keessanii tokko lama sadi jedhee kunoo tokkotu hafe guyyaan tokkotu hafe. Boru qofa olla April 20 gayuudhaaf. Guyyaanis guyyaa tokkotu hafe. Miliyoona san dhuleef nama kuma tokkotu hafe jechuu. So kanaaf ummata kiyya qaaleef gaarii. Yaa ummata ani isin amanuu baattanillee dokumentii na gaafattanillee waggaa 27 baradheef qoosadha. Guyyaan kun dhufee gaheera. Hoodee tan bacabbace Amaarinyaan akka jedhan sani garaa kanatu dash na jedhaadha isinii galee. So kanaaf amma kahulettu andino. Yookiin geemicha win gochuudha. Yookiin immoo yoo sodaanne asrii sibira dhaabbachuu hin dandeenyu jettani geemicha kaansel gochuudha. Kaayyoon kiyya tokkoof tokko qofa. I want win mo'achuu barbaada. So hundumti keessan warri sagalee kiyya kana dhageettan guyyaan borutu hafeera uhudii galgala sa'aatii 4 akka Itoophiyaatitti April 20 jechuudha. Sa'a 4 akka Itoophiyaatitti. Kanaaf namni sagalee kiyya kana dhageettan warri ililirraa kaaftanii agalee cattaga tiktak universaalii kennuu dandeettan warri taaptaap gochuu dandeettan hundumti keessan geema uhudii galgala April 20 xiqqaa guddaan keessan hundi keessan dhiira dhalaan affeeramtanii jirtu. Come to my home mana kiyya kotta waan dandeettan na bira dhaabbadha du'aayii godha inshallah innaa shannifaalleen akka Arsenal Madridin goota san goona jechuudha. Innaa shannifaalleen kanaafu video kan kopleeki godha sheerii godha duitii godha kuma takkitti haftanillee itti dabalama miliyoona guuta miliyoona guunne eegalla. Nama mooyatee gammachuu wal arguun haa godhu kayaa Oromoo baxaan farraaw wallahi takka geemii akkana natti ulfaate hin jiru isinii galee jarri gizee baay'ee ijoollee mooyan gizee an tokkochi moome akka waan Oromoon guutuun mooyameetti ilaalan akka waan Oromoo kolonii jala ulfatanitti yaadan ani maqaa kiyyaan akka Oromoon arrafamuun fedhu akka gandi kiyyallee arrafamuun fedhu isinii galee yoo mo'atame tokkoffaa akka Oromootti jarri qubanutti qabu. Ijoolleen keenya warri duraan akkanumaan bakka gurraachina kiyya jibbanillee akka waan uummanni si komandoon ergateetti qubanatti qabu. Ani akka isin bakka lamatti wal qooddanii sababaa kiyyaan Oromoon guutuun arrafamuun fedhu sababaa kiyyaan warri duraanuu sababa barbaadullee uummata si komandoo uummata bal'aa kanallee arrafamuun fedhu hundi keessanuu mataa lafa ciisu maqaan nama dhiisu jedhanii jabaadha waan dandeettan godhaa. Haganuma jedha malee kaan akka nama biraa keessan namatti barreessuu hin danda'u dirqama keessan baadhaa insha